Afrikaan mallattoo beelaa taatee itti fufuu hin qabdu. Gaadaafiin addunyaa kanarraa ajaa'iba 8ffaadha. Jaappaan, Jaarmanii fi Kooriyaan kibbaa injiinaroota biyyi laliftuu fi badhaatuu ta'uun ofirra darbitee Afrikaa sooruuf mul'ata qabdu. Liibiyaan har'a ofuu sooruu dadhabdee rakkoo siyaas-dinagdee xaxamaa keessatti kuftee hafuutu mul'ata. Uummanni Masrii hubachuu akka qabu pirezidaantichi himaniiru. Yeroo qaala'insa jireenyaa ol ka'aa jirutti lammiileen Gibxii hundi jiraachuu hin dandeenye. Namni mootummaan Sumaalee ministeera nageenyaa godhee muude nama balaa guddaa qabudha. Dhaabbilee basaasa baha Afrikaa waliin walitti dhufeenya cimaa qaba. Bakka barbaadetti socho'uuf mirga qaba. Harka fuunee jaallatamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarviis nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jecha hanga xumura oduu keenya irratti nu waliin turaan affeerraa keenya. Laga guddicha namni hojjete addunyaa irratti haleellaa qilleensa Ameerikaa fi Neetoon barbadaa'e. Hagayya 28-1984 hoogganaan Liibiyaa Muhammad Gaadaafiin naannoo gammoojjii Liibiyaa keessa dhaabatee alaabaa Liibiyaa guddaa qabatee abjuun isaa biyya keenya akkuma keenya magariisa gochuudha jedhe. Bakka ani amma dhaabbadhetti lafa jalaa bishaan jira. Bishaan qulqulluu waan balleessine tokko malee dhuguuf waggaa 5,000 fi bishaan gahaan jira. Bishaan kana ni baasna. Sana booda gammoojjii keenya akka alaabaa keenya magariisaa goona jechuun seenaa addunyaa keessatti laga namtolchee guddaa ta'e ijaaruuf dhagaa bu'uuraa kaa'e. Mootummaan Liibiyaa dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa tokko irraa liqii argachuuf carraaqqii daangeffame taasisus baankii addunyaa dabalatee dhaabbileen liqii kennan idil addunyaa piroojeektichaaf saantima 5 akka hin liqeessineef dhoorkamanii liqeessuuf fedhii akka qaban hin ibsine. Haa ta'u malee mormitoonni biyyoota dhiyaa piroojeektichi guddaa Liibiyaa qofa osoo hin taane Afrikaanota beela jalaa baraaruuf eegaluu irraa isaan dhoowwine. Oduu kana hordofuun miidiyaaleen biyyoota dhihaa piroojeektii laga guddaa irratti qoosuuf yaalan miidiyaaleen idil addunyaa Ameerikaa fi Biriteen keessatti naanna'aa jiran akka abjuu dhugoomutti duula filannoo itti fufaniiru. Gaadaafiin yeroo baay'ee warra dhihaa hin dhageenye mul'ata isaa galmaan gahuuf halkanii fi guyyaa hojjechuu ittuma fufee jira. Hojiin ijaarsaas ni jalqaba. Taankiiwwan bishaanii walakkaa miliyoonaa ta'an tokkoon isaanii bal'inni isaanii meetira 7 fi bal'inni isaanii meetira 4 ta'an magaalaa Liibiyaa Alburaayikaa keessatti argaman ogeeyyii Kooriyaa kibbaatiin ajajaman. Tubbooleen gurguddoo kana gara iddoowwan piroojeektichaa itti hojjetanitti geejjibaaf daandii kiiloomeetira 3,700 ijaaramuu qaba ture. Boolli kiiloomeetira 1,300 ol ta'u qotuudhaan kuusaawwan bishaanii gurguddoon keessa darbuu jalqaban. Lafti jirmaa kana awwaaluuf qotame kan hidha Aswaan Masrii keessatti ijaaruuf ijaarame dachaa 12 caala ture. Adoolessa bara 1989tti bishaan qulqulluun cirracha gadi fageenya meetira 500 qabu keessaa bahu jalqaba gara bishaan kuufamaa Ajadbiyaatti paampii ta'e. Waggaadhuma sanatti kuusaawwan bishaanii gurguddoo magaalota adda addaa lama keessatti ijaaraman bishaan lafa jalaa qulqulluudhaan guutamaniiru. Lammiileen Liibiyaa bishaan qulqulluu bilisaan argachuu jalqabu. Bishaan lafa jala keessaa guyyaatti meetira kiyuubii miliyoona 6.5 kan baafamu yoo ta'u, bishaan kana keessaa parsantii 70 qonnaaf kan oolu yoo ta'u, parsantiin 28 fayyadama uummataaf kan hafe immoo industiriidhaaf kan oolu ture. Maashinoonni qonnaa gurguddoon gammoojjii Liibiyaa rukutuu jalqaban. Akka hoogganaan mul'ataa kun jedhanitti Liibiyaa alaabaa ishee fakkaachuu eegalte. Gammoojjii hanga dirree bal'aan gammoojjii sana guddachuu jalqabutti dagaaguu itti fufe. Gaadaafiin qorannoo Ameerikaa amma xumurame jechuun uummata isaaniitti himan. Yeroo baay'ee imala gara guddummaatti taasifnu keessatti bu'uura guddaa kan ta'an Ameerikaa fi biyyoota dhihaa daandii hiyyummaatti nu deebisuuf yaaluun isaanii waan hin oolle. Haa ta'u malee hin milkaa'an. Liibiyaa ofii qofaaf osoo hin taane obboloota keenya Afrikaaf michuu ta'uun itti fufti. Afrikaan mallattoo beelaa taatee itti fufuu hin qabdu. Sana booda qonnaan bultoota Gibxii miliyoonaan lakkaa'aman naannoo laga Abbaayitti dhiphina keessa jiraataniif iyyate. Masriin kan keenya qofa osoo hin taane obboleewwan keenya Afrikaati. Paaspoortiis ta'e viizaa malee biyya keessa lammaffaa seentanii hojii qonnaa hojjechuu dandeessu jedhan. Waamicha kanaan lammiileen Masrii baay'inaan Liibiyaa seenuun lafa qotuu fi misoomsuu jalqaban. Yeroo sanatti lammiileen Liibiyaa damee qonnaa irratti hojjetan jajjabeessuuf namni Liibiyaa tokko qonnaan bulaa ta'uu yoo barbaade qonna sana dhaqee iyyachuu qaba ture. Haa ta'u malee hooggantoonni Liibiyaa Muammar Gaadaafii sirna eebba kanarratti hooggantoonni Afrikaa hedduun irratti hirmaatan tilmaamni isaanii dhiyeenyatti ture. Ameerikaa fi michoonni ishee kanneen Afrikaanota hiyyummaa keessaa baasuu hin barbaanne keessumaa piroojeektii guddaa Liibiyaa keessatti fi keessumaa Gaadaafiin hojjetame kana booda olola cimaatti gargaaramaniiru. Ameerikaa fi michoonni ishee bilisummaa barbaaduu irratti boqannaa malee kan turan yoo ta'u, Liibiyaan akka hin qusatamne hubataniiru. Waraanni ka'e Barack Obama Liibiyaa irratti bombiin akka darbamu ajajan biyyoonni miseensa neetoo ta'an Liibiyaa balleessuuf loltoota arjoomani. Uummanni Liibiyaa sababa birraa Arabaatiin hiyyummaa dagachuu eegale. Shira CIA yeroo dheeraaf tureen
butamee ture. Liqiin Gaadaafii dagatamee jira. Liibiyaa duula bombii darbachuu eegalte. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu asitti garuu xiyyaaronni waraana neetoo fi Ameerikaa guyyaa jalqaba Liibiyaa keessatti bombiin dhoohe dura balleesse. Liibiyaa keessatti laga magariisa namni hojjete doolaara biiliyoona 25 ture. Haa ta'u malee lammiileen Liibiyaa halkaniif guyyaa hojii gantummaa hamaa hojjechaa turan. Booda keessa isaanuma mataa isaaniitti deebi'ee nyaatu isaatti baay'ee gaabbanis amma yeroon isaa darbeera waan ta'eef hoogganaa qaalii mul'ata qaalii Liibiyaa miti Afrikaa irra darbee addunyaa jijjiiruu danda'u Muhammad Gaadaafii isa du'a shiraan guutamteen boqatetti lubbuu horuu hin dandeenye. Biyyi laliftuu fi badhaatuu ta'uun ofirra darbitee Afrikaa sooruuf mul'ata qabdu Liibiyaan har'a ofuu sooruu dadhabdee rakkoo siyaas-dinagdee xaxamaa keessatti kuftee hafuutu mul'ata. GMMA Great Man Made River Gaadaafiin addunyaa kanarraa ajaa'iba 8ffaadha. Jaappaan, Jaarmanii fi Kooriyaan kibbaa injiinaroota. Egaa boombii Ameerikaan dhoofteen booda bishaan lolaa dhangala'u dhaabeera. Amma dhiyeessi bishaanii osoo hin taane cimina waraanaa ta'eera. Masaraa sana keessatti warri Liibiyaa wal lolaa jiru. Lammiileen Liibiyaa hundi waan tokko beekanii irratti walii galu. Gaadaafiin abbaan gaarii akka ta'ee fi namni akka isaa gara Liibiyaa dhufu akka hin dandeenye beekee ture. Gaadaafiin waa'ee Mangistuu Hayilamaariyaam dubbate. Koloneel mootummaan nan jaalladha. Kuma yeroo baay'ee jedhamu abbaa irree hin turre. Bara 1988tti koloneel Mangistuu waliin Addis Ababatti walgahii balbala cufamee ture. Gamtaan Afrikaa hundeessuun galaana diimaa to'achuu barbaanne. Mootummaanis tole jedhe. Utuu hin turin hojii mana mootummaan kennameef Itoophiyaa keessatti siyaasni qoqqoodiinsaa jalqabeera. Mootummaan hidhattoota biyyattii keessaa jiran erga diigee booda tumsa ijaaruuf karoorfateen Suudaan, Masrii, Keeniyaa fi Jibuutiin gatantaraniiru. Icciitii kana Ameerikaa fi Israa'elitti gurgurani. Mootummaan dheekkamsiisee hoogganaa Jibuutii kana doorsee namni dhihaa tokko yoo Jibuutii keessa qubate dhabamsiisuuf doorsifamaa ture. Yeroo sanatti mootummaan biyyoota dhihaa waliin waraana keessa ture. Wanti isaan dhaban immoo Jibuutii gadhiisanii achi qubachuun hin danda'amu jedhanii Jibuutii doorsisuu barbaaduu isaaniiti. Faransaay, Alfaa, Maalii, Giinii fi Niijer Jibuutii irraa koloneeffachaa turte. Mootummaan wal waraanaa ture. Suudaanii fi Masrii Jibuutii Keeniyaa, CIA, Mossad isa irratti shira xaxan. Suudaan, Masrii, Keeniyaa, Jibuutii fi Itoophiyaa finciltoota kana deeggaraa turaniiru. Suudaan gadhiisee bahuu barbaade. Dhumarratti garuu osoo eegin mootummaa kuffisani. Garuu hanga humna keenyaatti bombii jeetti keenya mootummaaf kenninee Israa'el, Ameerikaa, Keeniyaa, Jibuutii, Masrii, Suudaanii fi biyyoonni dhihaa hundi mootummaa kana mormaniiru. Raashiyaan gama biraatiin gama Itoophiyaa jirti. Garuu ammas laafaadha. Hacuuccaa Israa'el Filisxeemota irratti raawwachaa tureen kan qabame ture. Karri galaana diimaa lammaanfaa Itoophiyaa olitti hoogganaa hin qabu jedhee abjuu qaba ture. Ameerikaa fi michoonni ishee dursa Jibuutii fi Keeniyaa dhuunfatu. Suudaan, Masrii keessaa baafamee akka bakka leenjii garee waraanaatti itti fayyadamte. Yeroo lama jeettiiwwan keenya Liibiyaa irra balali'an. Garuu bu'aan isaa kan dhufu hin turre. Mootummaan akka salphaatti hin mo'amne. Boodarra yeroo jeneraalonni doolaara jaalalaan qabaman innillee dhabe. Sana booda Eertiraan biyya taate, Itoophiyaanis biyya taateetiin hundeeffamte. Biyyoonni lamaan kun kan hundeeffaman biyyoota dhihaa fi Ameerikaa, Israa'eliin. Isaayyaas ammas isaan ganeera. Gareen Habashaan hoogganamu Ameerikaa dhufe. Sirni guutuun warra dhihaa ture. Ani qabsaa bilisummaa Afrikaa ergamaa warra dhihaa waan ta'eef gamtaan Afrikaa Addis Ababaarraa gara Liibiyaatti ce'uu qaba jedheen falma. Haa ta'u malee mootummaan isaa hoogganaa gamtaa gurraacha Afrikaa kan gite hin qabne ture. Osoo mootummaan shira xaxuu baatee Suudaanii fi Masrii, Keeniyaa fi Jibuutii gamtaa Afrikaa fi qabeenyi gamtichaa waggaa waggaan qabu warqee Afrikaa qofaan akka uwwifamu walii galle. Garuu hin taane. Seenaa jireenya ilma isaanii haaraa kan pirezidaantii Muhammad Omar Gaadaafii seenaa jireenya isaanii keessatti maxxansan irraa kan fudhatame. Gaadaafiin amma du'eera. Pirezidaantii koloneel Mangistuunis Zimbaabuwee guyyaa dhaloota isaanii waggaa 81ffaa kabajataa jiru. Pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii gatiin jireenyaa akkuma dabalaa dhufeen warri Gibsii akkasuma dabala dhufan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakkoo kana keessa akkamitti akka darban ummanni Masrii hubachuu akka qabu pirezidaantichi himaniiru. Yeroo qaala'insa jireenyaa ol ka'aa jirutti lammiileen Gibsii hundi jiraachuu hin dandeenye. Erga Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabeenyi isaanii saamamee booda inni fi hordoftoonni isaa lubbuu isaanii baraaruuf baala mukaa nyaatan. Ummanni Masrii immoo miila isaa hordofuu qabu. Oduun kun erga bahee booda hedduu waliin haasa'uu isaaniitti intaltoonni akka jedhanitti mootummaan Masrii gara fuulduraatti eegumsa argachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf Masriin qamadii Yukreen irraa galchaa turte amma bittaa qamadii hunda addaan kutuun Masriitti qaala'insi jireenyaa olaanaa akka uumamu taasiseera jedha Share Business. Ji'oota dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed buddeena muuzii waliin nyaadhaa yeroo hunda foon hin nyaatina magaalaa keessa jiraachuu baadiyyaa keessa jiraachuu wayya jedhanii turan. Maddi odeeffannoo keenya hordoffii Middle East.
Namni mootummaan Sumaalee ministeera nageenyaa godhee muude nama balaa guddaa qabudha. Dhaabbilee basaasa baha Afrikaa waliin walitti dhufeenya cimaa qaba. Bakka barbaadetti socho'uuf mirga qaba. United Arab Emirates biyyatti akka hin seenne erga dhoorkee waggaa 5 ta'eera. Kanaan dura dhaabbata basaasa giddugaleessa Ameerikaa keessatti hojjechaa akka turan ragaaleen hedduun jiru. Hanga har'aattis Keeniyaa keessa akka fedhetti jiraata. Keeniyaan cimtuu basaasaa fi diigamuu Afrikaa bahaa ta'uu ishee irra deddeebi'ee barreesseen ture. Dhiibbaa namichi kun amma aangoo irra jiruun Itoophiyaa irratti fidu yoo ilaalle gaariidha. Dur yeroo wayyaaneen Tiwiiterii irratti waraana bantu nama TPLF deeggaraa ture kan immoo biyya arrabsaa turedha. Amma kun sadarkaa olaanaatti ol baheera. Biyyi teenya immoo uummataa fi mootummaa Sumaalee waliin harka wal qabattee hojjechuu akka qabdutu eegama. Muummichi ministeera Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyataa waliin mari'atan. Muummee ministeera Federii Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyataa waliin mari'ataniiru. Marii isaanii bu'a qabeessa ta'uu ibsuun simannaa taasifameef galateeffataniiru. Waraanni Raashiyaa magaalaa Liiman guutumaan guutuutti to'achuu gabaafame. Waraanni Raashiyaa magaalaa kutaa baha Yuukireen Liiman jedhamtu guutumaan guutuutti to'achuu ministeera raayyaa ittisa biyyaa beeksiseera. Gama biraatiin imala waraanni Raashiyaa gara Slovensikiitti taasisu. Humni ittisa Yuukireen qolachuu ragaaleen gamaa Yuukireeniin ba'aa turaniiru. Bulchiinsi Yuukireen Luhansk keessaa loltoonni Raashiyaa kun 10 ol bobbaafamanii jiraachuu naannoo baha Yuukireen ibsu gabaafameera. Waraanni Yuukireen ittisuuf waraanni Raashiyaa immoo magaalaa Liiman to'achuuf waraana guyyootaatiif ture gaggeessu gabaasni TRT ni ibsa. Pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiin waraanni naannoo giddugala industirii kan taate Donbaskiin gaggeeffamaa jiru ammaachuu dhufuun biyyoonni lixaa deeggarsa meeshaalee waraanaa akka cimsan gaafataniiru. Kun kanumaan osoo jiru Raashiyaan misaa'eela haayipersooniikii zirkooniin Kruiz jedhamu milkaa'inaa fi furguggisuun pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin jalqaba bara kanarratti misaalaawwan haaraa fageenya kiiloomeetira 1000 furguggifamuu danda'uun yeroo gabaabaa keessatti dirqama irratti kan bobba'an ta'uu dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Jaallatamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarviis oduu har'aaf qopheeffannee kan xumurame ta'uu ibsaa. Miidiyaa keessan kana laayik, sheer, koomentii fi sabskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenyaatiin horaa bula.